قرآن ربيتي آسان آسا جالو كران بيتي كران كرا جالو نمجا قلبيتي انقفقي سيلالو نمني كان بري قردي مولالو وانكال كمي فيكا يو قرآن لالو خليفة ارتيتي إسا الدنيا دالو كان جدي إلهي كان كالكي مالو كان ربي أجالو الرب ريفتولا نسري دانو ملكيسي كرانكي تجالا وانكال كمي فيكا يو قرآن لالو خليفة ارتيتي إسا الدنيا دالو كان جدي إلهي كان كالكي مالو كان ربي أجالو الرب ريفتولا نسري دانو ملكيسي كرانكي تجالا وانتنسي قددو يا ربي هندرها إرغانا كنتي هم فوداتي نرى هم لبوتين كوجرتو دنيا إتي ولي عدا جيبنا وان خيري تاتر يا ربي نهم ميزينا كيف حقيقا يا تلو غرغاران مالو نمتولا نسريدان نملكيسي كرانكي تجالا وان كالكمي فيكا يو قرآن لالو خليفة ارتيتي إسا الدنيا دالو كان جدي إلهي كان كالكي مالو كان ربي أجالو الرب ريفتولا نسري دانو ملكيسي كرانكي تجالا وبدا أمة نبي رحمتا وتندن كرامين بلبل توبتا لكن إذا كنت بيات مكاتا سانغا بابتا دلتا كاتا فساني بطلت وجبان جباتا دنيا داف مراتا فإنا لله أستغفر الله رسول الله أقرأ الدنيا سامان افتاق قوة قرأ قدان افتاق مرسك قوة جهنم جزاتهم قبل قوة خالق كيمن ما تراسل الله تدفيت بدو قرسا دبي أستغفر الله رسول الله سنتو يا دنيا نما بقى بمشي سنايس نقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bale yokani makada ningala yokani matada ningala sigale sadan kenya sagal kenya jadi jalan nanti sadan kenya sagal ingenya bale mauti di pakai ingenya male kalau orang bikin wanin di cuma badu hori ada madrasah kan afkiya Abdul Salam berbadu hori tak kerja hori sana makat daya serabu hori bakal hebe itu bakat tiba ukama hori bakka asitaqa haqa wala tuqti la kanit ajum tanakan wa karamit hori bakka kanit bawaqa wala tin bakka min fe tiyu bakka nitin bale bakka tiba urahin dure bakka kanit hori barbadan hori bakka tiba uqa haqa wala tuqfat fe yati bunge assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh boraya indelen nubiya ayya marhaba khalid ayya dar bisyala tutaqar atbay bikime fi film sigwa wan wala tutaqar fi film wa ma bugatne buri kana lude mala tamu aywa oya kadura ko mate buran tamu nu bitte kaltam wala awasa kana najira sibage sitane sila sitar gubal bada garwa mangul nabe namni sila tu sila askabate ijolle tu dala tikko tu dala yohon biwa kennatu ijolle tu dala tikko tu dole te sakare gatani do gudare eganna hada yoga kenna ne jaro kenna na bon kana fi jara tawa anti be tula finde wa bratu minit nawa mada hajo sabause Allahu akbar hajo Abdul Azizin Allahu akbar Sufyan Usman Allahu akbar Kamal Hussein ini waktu satu kali Nairobi, ay Nairobi betul. Kamari walu, Abdurrahman Hussein, Abdurrahman Tairo, Kotu Jirabang Abdul Salam Jirabang Kiasi Abdul. Amfide wame wale tuwache tubada. Quran Rabbi tiasana sajalo karana bizi karangkara jalo nama jagal bizi gafage selalo namne kana bare gate muwallalo wan khalqa mebbe khayo Quran lalo khalifa abdi ti sa dunya dalo kanjele da kan kan bakelo
kan rabbi ajaabu arraa bareeftolaan asriidhaan namiteesse. Warri baadiyyaa beekamoo kan jechuudha. Quraana rabbiitti haasa'anaa saataanu karaa nabiyyiitti karaan karaa taamu nama jakalbiitti lafa geesse laalu namni kana baree galmee mu bal'aanu waan halkameen beekaa yoo quraana laalu khalifa ardiitti isa duniyaa dhaanu kan jedhe ilaahidha kan dhaqe maalu kan rabbi ajaabu arraa bareeftolaan asriidhaan namiteesse. Amma waan itti waan nyaanjichaan waame warran beeku waame isa beektan usummaa isin tikkimas. Ustaz Rayyaa Abbaa Machaalee Jarmaa waliin waamnee jirra. Anatu waame. Walumaan haa dhaabata. Baalee jechuun akkana gaa. Baalee jechuun ganda Mamma Gadaa Qaalluuti. Wayi abbaa. Baalee jechuun ganda Mamma Gadaa Qaalluuti baako. Mamma Gadaa Qaalluu mana hidhaa keessatti du'e. Mana hidhaa keessatti du'e. Waa tokkotu jira beekila. Baalee kanatti waan taane wayii qabna beektaa. Baalee kana keessatti wanni nuti taane guddaanii waan tokko yoo kaa'ee abbaan kee sirkaa fudhate abbaa kee sirkaa namni waa fudhatee harkatti qabatee wanni harka namaa jiru kuni kan keetii jedhee yoo abbaan kee sitti himin gaafa du'e waan sana kan namaa seeta. Kan keen seetu sitti himne hin dhaalle rakkoon jiru kan. Maaliif jennaanii gaafa fakkeenyaaf Hussein Ibrahim Abdallaa beektaa Hussein Ibrahim Abdallaa beektaa abbaa kaameramaan ta'uu qaallee Hussein Ibrahim Abdallaa jechuun daa'ii karaa irratti dhalate abbaan ni ta'e sittanii maal Ibrahim Abdallaa karaa irratti dhalate Baalee kanatti dhiira laffaya siin ga'e namatti abdee siin geesse dhiira duddubbee jira waggaa 900 waggaa 1000 jarri kun wannan sitti himaa jiru kun waggaa 1000 haasaa waggaa 1000 deemigaa Hussein Ibrahim Abdallaa kuni ilaa bara sana keessatti masjiida silaa seenaa Baalee kana keessatti masjiida silaa yookaan bakka isaa qaama biyyattii kanaati jedhamee silaa akka diiwaanaa yookaan akka qabeenyaatti akka riisorsiitti abbaa qabaatee lafa namaa taa'u naannoo Anaajiinaa jedhamtu kana masjiida namni 10,000 keessa dhaabbatee salaatu jira. Namni 10,000 safaruu dandeessa gufuun isaa jira gufaan isaa jira amma dhayitee ilaaluu dandeessa. Siigalee? Masjiida namni 10,000 keessatti dhaabbatee salaatu dhiiree ijaartee turte quba qabaadhu jechuuf hin jedhe. Yoo ati bakka isaa wallaaltes waan himadha ka'ee hadhee taabbaatu jedhe dhaggeeffadhu gaa. Hussein Ibrahim Abdallaa kuni hawwisootu asiin ga'e laadha. Kana jechuun artistoota asiin ga'e malee abbaan koo kennanii biraa galan jechuu dandeessa. Fakkeenyaaf Sheekh Hussein Baalee jechuun Hussein Ibrahim Abdallaati. Isaan kun daa'iidha karaatti dhalatan. Abbaan du'aata keessa karaa deemaa argataniin. Abbaan isaanii akaakayyuun isaanii daa'iidha karaatti dhalatan. Taarikii tokko gabaabduu tokko ittiin sitti kenna. Ulee amma gariibni baatee kashee kanaa Hussein jedhee deemu kana quba qabdaa. Uleen kuni ulee warri firqaa'oo kaanis immoo xariiqaa akkanaa baadhatee deemu seena. No akkanaa miti haasa. Uleen kuni soofumaritti hin galame. Baallaan qoraattii goraa waan nama waraanu ittiin ofirraa qaban. Warri lola jira gisee sana keessa. Achi warri biyya alaa takka akkatti harki jaraan irraan dhaabbanne lola yeroo sana Sheekh Husseiniin lolamu. Kanaaf marcuu qaba alaamaan duwwaan jiru. Alaamaan yoo duwwaa ta'e isa ittiin baddaa keessa deemtu qofa. Karaan akka addaa ba'aa miti. Feesbuukiin hin jiru, tiiktookiin hin jiru. Namni nama hin dhaga'u. Iyyitu sin dhaga'u. Gaafa sana keessatti Umar Hussein Sheekh Hussein miti Ibrahim Abdallaa kuni mukattii kanaanis soofumariin keessatti dhaqan. Soofumar kuni diina keessatti offolani. Jarri kun yeroo sana keessa humni jira lakkoofsa namaatiin xiqqaadha. Irra caalaan immoo uummatuma keenya kanatu iyyuu itti qabsaa'aa ture. Yeroo sana keessatti akka qorannaan gariin jedhutti uummatuma keenya kanatu itti qabsaa'a. Kanaaf ji'a ijoollee barsiisu. Ji'a immoo asii bachi ofirraa maachisuun hin jiruuma.
abbaadhuma naa dhufte jechuudhaaf hin jedhe gaa. Amma soofu mariin kana namni dhaqee seenee argeera. Seenee ilaaleera. Amma ijaarameera. Dhiifnee biraa galle. Dhiifnee biraa galuun nurra hin turre. Maaliif jennaani amma kunoo Sheekana Huseen waan barsiisaa ture dhiiseetii ofuma isaatiif iyyuu ofuma isaatiif namni deemsa keessa karaa biraa gorsiise malee karaa biraa gorsiise waan biraatti hojjete malee asliin isaa yooti aslii kana hubattee jette asliin hojii biraa hojjete. Asliin asli isaa yooti qorattee jette asliin isaa bu'aa qabeessa waan gaggaarii qabe addunyaa kanarraa galamu. Kanaaf uleen suni marcuudha waan itti ilaalama ofirraa qaba. Uleen suni waan kitaaba ofirratti maxxanfatanu qaba. Kitaabatti fannifatanu qaba. Uleen suni yeroo salaattu fuulduree kee akka namni hin dabarfanne godha. Uleen sun waan akkana qaba. Kanammoo yeroo biraa bal'inaani abboo warra taarikaa seenaa qoratu wajjiniin bal'inaan irratti haasa'amu qaba. Salaamu Allaahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله يا ربي موتي جاغاري الصلاة والسلام على خير البشر والي وصحبه بالي السلام عليكم كم بالي توداف قمجي كان غافا اسين مكروني راوجتي غا بالي تاتي بالي كيس نمني جيراتوداف فابريكان جيرو دوقيتي داكينا غورغرو مانا غوديما مانا باس ون كانينا باسو غافا ني فابريكا باستا وجتي فابريكا مكروني وجتي غافا دوقيتين كينيا مالفي انتنين سابيا لاتفيا ماما غافا جولين دي اسمورا ولي غستي فابريكا دابتي فابريكان سيسون immoo kuno facaasaa abbaa keenyaati waa abbaan kan hojjetate waa abbaan koo hojjete abbaan kee hojjete kun immoo gara fuulduraatti nuti jijjiira jettee gaafa isiin qamadiin kun qamadiin ati argaa jirtu kun gaafa naannoo kanatti dhufe faabrikaan dhaabatee paastiiniin bu'aan paastaarraa hojjetamu hundisaa qamadummaa isaa daakuu asirraa fe'amutu hin ta'in gaafa inni mokoroonii ta'e asirraa gale gaafa inni bu'aa teekinooloojii dagaagina jaarraa 21ffaa keessaa baaletti kunoo faabrikaa akkanaas dhaabbanneeti nuti warri biyya alaa dhufnee silaa warri biyya keessaa hin qabu hin jedhaa jira. Malee warri biyya alaa qofarra maa samaanaa kaa'ima warri biyya keessaa maa beetiin beekanuma beekanii hin wallaalan hin jenne farankaa tafaaf beeka jedhe. Inna daraahima jedhe Imaamu Ahmad. Inna daraahima fi amaakinni kullihaa تكسر الرجال محبة وجلالا فهي الكلام لمن أراد قصاها وهي السلاح لمن أراد قتالها جد فرنكان والفودة ما نمغوتي جد أمو فرنكا درا فرنكا دانجرات تو بيكون مالي فرورة دا بيكون والفودة ما نمغوتا أكن ما وجينين جد إني كنساس يادو خانوف كيسا قب أولنا جد بربادو باسدقا خورتا تقول نما كينياتيف يومي يوجد تنتمتي كافا إني مكروني أسر باس غافا إني أبا فابريكات أسر باس مكروني إننا دفو فابريكات دفو مالتا وابرات مونو جيجيرا كربرات مونو جيجيرا كالتي برات مونو نديم فابريكا أكما قمدي قفو مشنين نمنو غافسان غنا بونا ميدان كينا غافسان ميدان كينا أما غنا قفتيال تكتشكنين نيسلو غافسان لفظي كينا دواتا أجيرو سوني غافسان وابراس نوجت مكتي كون وابراس نوجت ما چاينا قفرن تريكاي هنتانو مانو هندندامو yoo le hadda dhaloota addaatiin dadhabame dhaloonni boriitti yaadue dhaloonni amma barataa jiru dhaloonni ijoollee barsiifataa jiru hundi boreeddee sana ga'uufiin jedhee itti ofitti himu jechuudhaaf hin gad amaanaadha. Quraana rabbiiti haasaan haasaa jaaloo karaa nabiyyeeti karaan karaa jaaloo nama jaa qalbiitiin gaffa geesse laalu namni kana baree gardeemu wallaalu waan kalqameef beekan yoo quraana laalu kalee baartiiti isa duniyaadha. Midhaan fiigin gaafeeti gaafata waan jedhe maa baratte yoo isin jedhan maal jettisiin maa baratte yoo isin jedhan maal jettan kaayyoodha. maanni kaayyoon kee? Kaayyoon biyya. Jijjiirama biyya. Fuulduratti jechuun jijjiirama ofii biyyaati. Akkan maaltu jijjiirama irraa garamitti jijjiira? Barnoota baradhee dura sammuu biyyaa jijjiirama kennee sirrii wanta biyyaaf ta'u. Namni har'a karoorfata midhaan ganama faca'ee galgala murama. Galgala hamaa. Kanaaf bisi qabate ati abbaa koo maal laadee maali kaayyoon? Maal qabde eessa dhaquuf deemte eessa dhaquuf manaa baate? maa baratte yoo isin jedhan maal na deebitu? Baradhee ofii jijjiirame. Maa jijjiiramte garamirraa garamitti? Abbaan kee yoo sangaa qotaa jira ati boru sangaa qota.
Sangaan Haya. an yoo baradhee doktora ta'e biyya kiyya tajaajilu. Nama bara nambaratti jechuudha fi waan eega waan naalee biftuu qabne ayyee gaarii wanni isiniin jechuu barbaadu garuu lammiidhuma biyyattii gaarii ta'uudhaaf namni tokko barnoota sittaa jomsiisa. Lammiidhuma nagaa ta'uudhaaf namni iskoolaaran taane yeroo addaa kana keessa jaarraa 21ffaa keessa jirra. Namni jaarraa 21ffaa keessa jiru amma ijoolleen kun yoo isiin haakimii taatee bor ijoollee nama dubartii haakimiin godhin nama biraa bira dhayti. Kanaaf har'a haakimii yoo siin taate egeree hin wal'aanamti. Manni barnootaa daawwattoota. Manni barnootaa hadda sin agarsiisan kun kunuun jara kana bulchaan biyya ilaalaa bulchaa keessan borii egeree keessan borii guddina keessa borii rakkina keenya adda laalin yookaan uffanni keenya xuraawaa adda laalin keessaa baati ijoolleen hin dhufti. Akkaataa adda jiru kana laalin dabtara keenya totorsa'uu laalin amma sa'aatii ammanuu keessa jiru kana akkanatti baratteeti ijoolleen egeree keessaa baati. Hin ba'amaa jechuuf itti himtee deemaa jirti. Kanaafi namni har'a waan facaase boreen murata. Hawaasni biyya fedhe yoo jiraatan yoo kaleessa utuun baratiin baratan deemtanii tusila baratanii gaariidha. Hawwuma duubalee bitaniitu. Maaliif jennaanii afaan faranjii haasa'uun beekumsaa miti. Yookaan akka faranjii ta'uun waa beekuu jechuu miti. Beekumsi waan biraati. Beekumsi foormulaadha. Beekumsi egeree biyyaati. Beekumsi. Kanaaf haakimiinis as keessaa ba'a, injineeriis as keessaa ba'a, paayiletiin as keessaa ba'a, baayookeemistiriin as keessaa ba'a, qorattoonni jeenetiksii as keessaa ba'ati, antropooloojiin as keessaa ba'a, agronoomiin as keessaa ba'a, warri ikoonoomii qoratu as keessaa ba'a, antropooloojiin as keessaa ba'a, filooloojiin as keessaa ba'a. Hundi isaaniitu as keessaa ba'u. Hawaasaa dhaga kennatetu boru hammachuuta. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jedhe ilaahe kan kallaqe maalu kan rabbe ajaalu har'a boriif tola nasriidhaan nu milkeesse karaan keetu caala. Kan jedhe ilaahe kan kallaqe maalu kan rabbe ajaalu har'a boriif tola nasriidhaan nu milkeesse karaan keetu caala. Wantan si kadhadhu yaa Rabbi hundarraa erganaa kennite hin fudhatin narraa hamma lubbuttiin koo jirtu duniyaarra itti wali adachiifna waan khayrii taaterra yaa Rabbi nummaysee nakkee faqiiqarra yaate nu gargaaran maaluu numa tolaa nasriidhaan nu milkeesse karaan keetu caala. Barbaacha bolummaa kanarra naanna'e akkanan ifannee beekan deddeebi'ee yootti deddeebi'u namaaf galcha ta'e wal islaamummaa bakka kanaa ga'e har'a rakkinni keenya erga kana ta'e hammuma naa galee yoonummataan ga'e itti deddeebi'uun sababa naaf ta'e qalbii haqqee barbaadu dhaqeerra naa bu'e.